Waraanni bilisummaa Oromoo Waboon Shaggar Aanaa Boosaat keessatti tarkaanfii fudhatu jabeessee jiraachuu himuudhaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad hedduu fixuu hime. Waboon tarkaanfii jabduu humnoota ergamtoota sirna Minilik jedhuun irratti fudhataa jiru jabeessuun Shaggar keessatti kuffisaa jiraachuu hime. Waboon lola jabaa Shaggar keessatti gaggeessaa jiru kana kaleessarraa qabuudhaan Aanaa Boosaat gandoota adda addaa kan bulchiinsa magaalaa Adaamaatti dhihoo jiran keessatti tarkaanfii ilaaleessaa waraana Abiyyi Ahmad irratti fudhatu jabeessuudhaan waraana diinaa kan ittiin jedhu humna mootummaa Abiyyi Ahmad hedduu ajjeesuun garii madeessa hidhannoo gurguddoos lola kanaan irraa gonfatee jiraachuu Waboon himee jira. Likon guyyaa lamaaf jabaatee kan itti fufee jiru hoggaa ta'u lola kanarratti humnoonni waraana mootummaa Abiyyi Ahmad wal makoo ta'anis hirmaatanii jiraachuun himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Waboon lixaa fi bahaanis humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad itti muddee jira. Ajajoota waraana Abiyyi Ahmadis hedduu isaanii lolli torbee kana keessa gaggeeffamaa jiru akka lubbuu galaafate himamaa kan jiru. Jeneraal Marroon humna isaa bakkoota garaagaraarraa yeroo wal fakkaatutti bobbaasuudhaan waraana mootummaa Abiyyi Ahmad hedduu isaaniitis akka baala mukaatti harcaasuunsaa himamaa jira. Lola guddaa Mandii fi Najjoo keessatti gaggeeffame ture irrattis ammoo ajajaan olaanaa Waboo Jeneraal Marroon tarree dura irratti hirmaachuudhaan lola lolchiisaa akka tures himamee jira. Ajajoonni Waboo cufti isaanii lola irratti hirmaachaa lola lolchiisaa jiraachuun isaanii kan himame lolli lola milkii fi injifannoo kan ta'eef ammoo tarsiimoodhaa fi karoora ajajoonni Waboo lafa kaa'aniin kan hojiirra oolfame jechuudhaanis keessa beektonni himaa jiru. Hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa Jeneraal Marroon yeroo ammaan tana Fiild Maarshaal Jeneraal Biraanuu Juulaatis ammoo afuura fudhachiisaa waan jirus in fakkaatu. Jeneraalticha ammoo dhiheenya kana kaabarraa akka deebi'e himamaa kan jiru. Lola guddaa kaabatti wayyaanee wajjin gaggeeffamaa ture gubbatti hirmaachuudhaan duuba deemee ammoo humnoota waraana Itoophiyaa lolchiisaa turumsaa kan himamu Biraanuu Juulaa amma gara jiddu galeessa biyyattiitti deebi'anis Waboon afuura itti kutaa waan jiru fakkaata. Jeneraal Marroon mootummaa Abiyyi Ahmadis kokkee qabanii jiru. Humni isaanii guyyuma guyyaan magaalotarraa gara magaalaa birootti darbaa kan jiru. Kunis ammoo dinqii kan uume mootummaan Abiyyi Ahmad lafoon dura dhaabbachuu dadhabee haleellaa qilleensarraa raawwachuuttis fuulleeffatee jira. Haleellaan qilleensarraa Oromiyaa jiddu galeessa dabalatee lixaa fi akkasuma gama kaaniin ammoo Shaggar bakkoota garaagaraattis gaggeeffamaa jira. Bakkoonni yeroo ammaan tana haleellaan qilleensarraa itti gaggeeffamaa jiru hedduun isaanii to'annoo waraana bilisummaa Oromoo Waboo jalas galanii jiru. Waboon aanota hedduu harkatti kan galfatee fi akkasuma magaalota gurguddoo hedduu harkatti kan galfate yeroo ammaan tana magaalaa guddoo Shaggaritti argamtu Adaamaa naannoo isittis lola hadhaawaa humnoota mootummaatii wajjin gaggeessaa jira. Waboon yeroo ammaan tana xiyyeeffannoo isaa magaalota gurguddoo irra godhachuudhaan bakkoota murteessoos qabachaa jiraachuu himaa kan jiru. Lolli yeroo ammaan tana gaggeessaa jiran kun akka kanaan duraatti kan magaalota garaagaraa qabatanii hidhannoo humnoota mootummaarraa booji'anii duubatti deebi'an otoo hin taane kan humnoota mootummaadhaa barbadeessanii magaalaa keessaa baasuudhaan magaalota immoo dhuunfatanii bulchiinsa uummataa gadhaaban jechuudhaanis Jeneraal Marroon kan himan hoggaatu ammoo humni isaanii tarkaanfii jabdus humna mootummaa gubbatti fudhachuu itti fufee jiraachuus himanii jiru. Waboon jiddu galeessaa fi lixaa guyyaa har'aan tana tarkaanfii jajjabduu humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad gubbatti fudhataniin injifannoo guddoo argachuu kan beeksisan. Magaalaa Naqamtee dabalatee bakkoota garaagaraa hedduus harkatti galfatanii humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad jala bilisa baasanii jiraachuun himamee jira. Waboon kibbaa fi gama kaaniin lixaa fi jiddu galeessarraa ibidda gurguddaa kan qabsiise humnoota mootummaa Abiyyi Ahmaditti. Humnoota mootummaa Abiyyi Ahmadis guyyumaan magaalota keessaa baasee duubatti deebisaa jira. Humnoonni kumaandoon Abiyyi Ahmad abdatanii kanaan dura ittiin dhaadachaa turanii fi Oromiyaa bakkoota garaagaraatti bobbaasuudhaan uummata nagaatiin fixaa turanis yeroo ammaan tana irbaata rasaasa Waboo ta'anii akka jiranis himamaa jira. Humni guddaan Asoosaa dabalatee gama kaaniin ammoo Amboo fi bakkoota garaagaraatti helikoophteraan bu'ee waraana bilisummaa Oromoo loluudhaaf konkolaataa hedduudhaan ammoo gama lixaatti yoo adeemu waraanni bilisummaa Oromoo Waboon konkolaataa hedduu wajjinis ibiddatti qabsiisee jiraachuun guyyaa har'aan tana himamee jira. Ijoolleen Oromoodhaa bakka maratti injifannoo gonfachaa jiraachuu kan himan yeroo dhiyootti magaalaa guddittii biyyattiitis harkatti galfachuudhaafis akka taantu himamaa jira. Imalli keenya duuba deebii kan hin qabne kan jedhan ajajaa waraanichaa Jeneraal Marroon ammoo humni isaanii tarkaanfii akkaan jabduudha humnoota mootummaa gubbatti fudhachaa jiraachuu himuudhaan yeroon kun yeroo bilisummaatii fi akkasuma harqoota gabrummaadhaa ofirraa darban jechuudhaan sabni bal'aanis humna isaanii cinaa dhaabbachuu akka qaban ergaa jabduu dabarsanii jiru. Lolli
guddaan jiddu galeessa biyyattiitti waraana mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemaa jiru jabaatee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon sadaasa ja'a bara 2022 tarkaanfii jabduu magaalaa Naqamtee irratti humnoota mootummaa achitti argaman gubbatti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad iddoo isaanii barbadeessuudhaan magaalattii to'annoo jala galfatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon tarkaanfii laaleessaa humnoota mootummaa gubbatti magaalaa Naqamteetti fudhate kanaan ammoo buufataalee hidhaa hedduu keessa hidhamtoota siyaasaa Oromootis badii tokko malee mootummaa Abiyyi Ahmadiin qabamanii hidhaa keessa buufamanii rakkifamaa turan dhibbaatamaan lakkaa'aman bilisaas baasee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon magaalattii qabachuudhaaf halkan daamarsee kan bule diirama kana ammoo bareen itti cabsuudhaan buufataalee waraanarraa kan jalqabe erga buufataalee waraanaa mootummaa Abiyyi Ahmad naannoo magaalaatii fi gandoota baadiyyaatti argaman barbadeesseen booddee diirama kana magaalattii kan seene humna addaa Oromiyaatii fi raayyaa ittisa biyyattii barbadeessuudhaan guutumattuu magaalattii qulqulleessee alaabaa Oromootis itti gadhaabee sabni bal'aanis bahuudhaan humna isaa simatee yeroo ammaan tana gammachuu ibsachaa jiraachuunis himamee jira. Waraanichi kumaatamaan lakkaa'amus yeroo daandii gurguddaa isfaaltii magaalaa Naqamtee gubbaa imaluu fi akkasuma lolus kan mul'ate hoggaa ta'u uummanni Oromoodha gammachuudhaan bahee ijoollee isaa simatee diinas dugda garsiisee jira. Otuma mootummaan Abiyyi Ahmad Zuudii 23 meeshaawwan gurguddoo hidhachuudhaan humni isaanii waraana bilisummaa Oromoo waboo ittisaa turanii waraanichi ammoo jaluma seenuudhaan humnoota mootummaadha achirraa buqqaasee hidhannoowwan gurguddoo humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraa boojii akka jirutu himamee jira. Waraanichinis kan duriin adda ta'uudhaan kan mul'ate hoggaa ta'u kumaatama magaalattii marsee kan bule ammoo bakkuma jiruun cuftiitti cabsuudhaan humni mootummaa Abiyyi Ahmadis kan dura dhaabbatuu fi kan dhiisu wallaalee magaalattii qullaa dhiisuudhaan akka baqateetu himamee jira. Waboon ammoo hedduu isaanii bakka awwaalchaa magaalaa Naqamteetis godhee akka jirutu himamee jira. Ijoolleen Oromoodhaa torbee kana injifannoo guddoo labsachaa kan jira. Naqamtee to'annoo jala galfachuudhaan yeroo ammaan tana fuulduratti adeemaa jiraachuutu himamaa jira. Lolli guddaan magaalaa Naqamtee qofa otoo hin taane ammoo magaalota adda addaattis Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa akka jirutu himamaa jira. Ijoolleen marroo dirribaadha. Fuulduratti malee duubatti deebi'uun hin jiru si'achi ammoo kan duubatti nu deebisus hin jiru bilisummaa saba keenyaa malee jechuudhaan lubbuu isaanii takkittii qaalii saba isaaniitiif kennuudhaaf murteeffatanii lolatti ammoo yoo galan kunoo injifannoo gurguddos mul'isuudhaan saba isaaniittis abdii guddoo horuudhaan ammoo diinaas akka malee naasisanii jiru. Shimallis Abdisaatii fi Abiyyi Ahmad waraanni bilisummaa Oromoodha magaalaalee gurguddoo kana qabachuu ilaalchisee waa jechuu baatanillee ammoo malaa fi mariinis dhibdee akka jirtuutu himamaa jira. Yeroo TPLF wajjin walitti fayyine humna kana ammaan tana barbadeessina jedhanii isaan dhaadachaa jiranitti ammoo waraanichi humna isaanii barbadeessuu gubbatti argama. Lixa dabalatee gama kaaniin jiddu galeessaa fi kibba Oromiyaattis bifa wal fakkaatu lolli guddaan humnoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jira. Ta'us ammoo humnoonni waraana bilisummaa Oromoo ajaja lixaa jalatti argaman yeroo gabaabduu keessatti magaalota aanota Oromiyaa gurguddootaan 16 ol to'annoo jala kan galfate mootummaan Abiyyi Ahmad humna kanas lafoon guutumattuu dura dhaabbachuu akka dadhabeetu himamaa jira. Waraanichinis saffisa guddaan adeemaa akka jiruu fi haleellaa meeshaa gurguddoo raawwachaa akka jirutu himamaa jira. Mootummaan Abiyyi Ahmadis akka hin eeggaminitti haleelamaa kan jiru ammoo humna kana dura dhaabbachuudhaaf duubatti deebisuudhaaf haleellaa qilleensarraa xiyyaara nama maleeyyii diroonii dabalatee gama kaaniin ammoo xiyyaara waraanaa MiG-29 raawwachuus kan itti fufe waraanichinis otoo of duuba hin deebiin magaalota hedduus qabachuu itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoodha bakkoota murteessootaan harkatti galfatee akka jiru kan beeksise. Kan kanaan dura ammoo Shimallis Abdisaadha yeroo nuti juntaa barbadeessuudhaaf adeemne ABO shaneen ammoo lafa gootee nu eegee ture jechuudhaan dubbatan san yeroo ammaan tana waan mirkaneessaa fi jiran fakkaatu. Humna keenya tuffatanii yeroo nuti juntaa barbadeessuuf deemnetti ABO shaneen lafa balleessee nu eege amma balleessina jechuudhaan paarlamaa biyyattiitii fi akkasuma caffee gubbatti nutti dhaadatanii turani. Amma ammoo ifatti itti mul'ifna humna keenyaa fi dandeettii keenya saba keenyarraa ammoo diina qolachuus akka dandeenyu itti argisiifnee jira jechuudhaanis yeroo ammaan tana ajajoonni waraana bilisummaa Oromootis dubbachaa jiru. Qeerroon kumaatamaan lakkaa'amus yeroo waraanni bilisummaa Oromoodha magaalota galu kanattis qabsootti makamanii yeroo ammaan tana qabsoo jabduu waraana bilisummaa Oromootii wajjin mootummaa gabroonfataa biyya amma gubbatti gaggeessaa jiraachuun himamaa jira. Magaalota 16 waraanni bilisummaa to'annoo jala galfate keessattis dargaggoonni manatti hafaa kan jirree fi fadhii isaaniitiin gara dirree qabsoottis qajeelanii jiraachuun himamee jira. Ijoolleen marroo halkanii fi guyyaa diina itti mudduudhaan gandoota baadiyyaatii fi magaalota keessaa baasuudhaan duubatti kan deebisan gara magaalaa guddaa biyyattiittis fuula deeffatanii jiraachuun isaanii himamee jira.
Hello. Masih rakis saya jira. Jala. Matu mana rakis ka oni? Rasa nak bala. Hel. Tak rasa safud. Angkam sniperin no ka artim. Akka jaiba. Wala me kaisa bus. Tok. Dam. Raket. Kasih. Koi lagi fat maka. Wani yang mengerti? Pulau lala. Anci so ngerti. Isu salah. Wajo tak cuma nak kisi. Cuma. Ini jaga fat dia ni. Ha, darah. Baret tiba macam kau tadi. Naik berapa? Hello. Aye. Aku sih tak suka tu. Gevar lo lagi boleh nya. Allah kan saya numpe madama galu tite. Gevar. Aduh ni. Hello. Ada gadera. Basa ka kaisa nama barbadu mu dilolli. Hello. Entera me de. Lolli ka phone mati gabbai. Asgala gale asai mijar ki. Basa ka kaisa nama barbadu se tedi. Tuftenu barbadu bete. Guyana ramu guya ke nyawan tebo. Mungkin no fi. Gadi wali tisu ni jiru. Ajar ki ya. Wala garsi na umna kam no ta garsi na chu. Lale ya. Rasa ka jiru ko sana. Mana se ya hada to bhai hama. Besar ba. Ini se ni jalan nya. Jabe mata ka do. Jalan ni. Motor re. Ha ka jira. Nunu. Kayu.